Again, this last again. One brat and any man, Silas again, I sit back out to or we to the Jazz Matisicaban and Jet to Yara Bihat Hanabast. I guess not the number Cara and Alanda, but isn't hot to send again, you know, like I mean them. Hot. Ini mana ka jole dai mati bo wallahi lazim guys. Wallahi. Ang Sudan magafan lo kupar gatimbani barodon manampeinin tema. Ano yodo mana gatimbani tema ibar magala ton dekin. Ammas ni beitani guys. Di si YouTuber rate dubbata. Ya ammas YouTuber rate dubbachuu qaba wallahi seenaa urji YouTuber rate ndam si afeere walina suna kametta. Inshallah rakkoon ko. Sudaanitti maal akka taariba kana keessa hunda wallaa ableedhaan hunda nu diranii kan ablee hundarraa na baasee bari'a guys. Wayisi qofa baasee walumaan nu baasee yaanis akkasumatti Nurra aus ati barta adda ati mu intaani baram gaafsan si haari. Bari isin nam lama baraan. Akka fedheellee dhageeffadhaa waan isin goote guys. YouTuber irratti dubbatan malee amma isin nuti nam sadiin biyyaa baane isin malee. Nam sadii nuti kun warri biyyaa dubartii sadii biyyaa baane namummaatu wal nu barsiisee bakka Finfinnee irraa illee laayifii coorraa kaasee Finfinnee irraa kaasee Suudaan irraa taariba irraa kaasee hanqa Masriitti waliin dhufne jechuun sadeen kun. Amma maal gooti? Maali akkanatti koo wanti tokko maal gooti? Qaallichi tokko maal jennuti amma makiinaa manaatiin deemtanii malee mootoraan deemtanii namni nu jeen jiru. Makiinaa manaatiin deemtanii warri as jirus akka nuti as dhufnu nu kijiban jechuudha. Aboo dhiisiitu warratti nima. Dhiisi waan kana dhiisi. Wayyee mastee dhiisi nurra achirratti yoo kana dhiisi ammoo. Wai wallahi na kamun da ibn biyya tabaki qawdo Sudan ingehin ni adatta guyyaa ida kaati afade baate ummanni keenya family inte fonya to jirti kanatti nuti o ruza sukara makarona sukara Meedhi sanii miti. Gondartichi qarshii ta'e mormaa sirraa fudhatee ani irraa sii baase yoo. qarshii mormaa qofa silkiti yoo waame meedhi saama. Gondaree irraa ana miti barsun qarshiin tawanti tiyarta oromcooti guddoo Anna qaalicha guddaa summee amma yoo na ol na kaas irraa ni nafaa ka'e afaan kiyyaatti lafa lafee irraa isinii baas aniin tun jagnaadha bar. Amma eegalte boonanti amma asirra dhiisii siin jeetiin jira YouTube irratti yoo ta'e wayyu. Jaan kootu banna shaarra YouTube irra post godhu qabna. YouTube irratti dalagaan tuni. Way seenaa way meedii si antara duraan baddata guyyaa idaa namni faamilii biyyaa waa nyaattu meeshaalee deessan warqan. Ay meedii si akka lafatti as gaane seetanii meeshaa namaa dhiinee mokoroonaa suqaraan argan. Taqaalitti Sudaanii sanfaa. Wallahi rabbiin akka lafatti asinungi akka bar waamee qada barsee gaa isaaniitu bannaati kootu ni waraabna. Inshallah. Guys, YouTuber irra seenaa kana seenaa baqattummaa jechuun seenaa taariba akka itti dhufne namni baruu barbaadde lakkoofsa ku barreessa. Fiidoo hunda zarafamnee barboo diree hunda nu zarafanii mee lakkoofsa ku barreessa. Allahu akbar ma fada ware wai la ilaha illallah. Ciroo raaxeeti beekadhu ciroo raaxeega haasne keessatti dhugatti wallahi maakii barati intu shaatira dhibeeta ka ciroo gondar irraa hukumata Aanchi gabaabaa durumaanu shaatira ree nagyuma dhadheerattanii nafaana deemtan baraanuma karaa isiniin deeme alaa gabaabaa kazannaan ati ballikki fakkaata mataa kee gisee sirra deeffattee kofoo kaannaan neegeen gondariyyee qabxeettee dabartee nuti eessa biraan anfaan Somaaliyaan fakkaadha xintiin kiyyaa amma dhiisii asirratti ni mini haimaan
nyaannu nyaadhaati haasoo kana dhiisi. Guys, stop warri jettan kuni akka seenaa tana isinii himna hin feetan moo yuutuuba irratti feetanidha nu himame. Maali kaayyoon keessan? Namni waan keessa dabre haasawuun nama keessa dabrite haasawuun bareedaadha isinii galee. Yuutuuba irratti uummanni kun bannaa yaadaa bara. Yuutuuba irratti irraa nyaachuu qabu. Maallaqa maaliif asin natsaan nyaatte? Warri koomantii kun naa yaadaa bargartee? Seenaa sanarratti amma doraa'ee meeqan dalagadhaan? Kootu mee har'a daleynaan siin jeebar maal goota kootu bunan dhaaba. Arruma gooneetti. Maakii ati gabaabduudha ibsishaan dheeraadha akkam dheeraa. Deemaan rakkoo qaba duba. Jaarsi waa hundaanuu namarra waa hundaa nama dubartiirra yoo waa hundaa taree bareedaadha. Maakii ati abbaleetti diraama qabdateetiitu diraama. Wallaahi laati. Waa'ee baqatummaa dhageessan yaadatteeti moo? Sadiifiti amma dura as kubbatti xiiffaa gubbarratti waan jette takkaatu jira kan namni umuree deemuu ture. Jaarsi waa hundarra nama jaartirra waa hundarra dheeratu deema joo deemti arran tan hojeeti qoftu jira nasa sadii yaadadde qofatu jira waan birooti. Egaa jaarsa keetii hojii hoolal bolal jechuurra inni hoolal bolal sirra jee bareedaadha maali? Ani jaarsa akka qalaban naan deemuun barbaada akkatti akka marxootti akka imaamata na darbatee naan deemuun fedhaanii si jammari. Malikkitti dhaggeeffadha amma tokko. Akkan gabaabduu ta'e hin beeka akkan dheeraa ta'e hin beeka nu himuun barbaachisu bara. Wal beeksisee. Akka imaamata naan deema jechuun ilaaltamee akka anaaf ibsaanitti deemnu. Hin rakkatinaa. Gidee dhufeenii agartanii hundaafuu. Hayyaa. Asli waliinuu karaa ni deemnu kan ibsishaa miti. Asli meetira lama. Asliin barinaa illaa iluu innaa irraa jiru. Seena. Dheeraadha wallaahi. Asliin bar dhaabbatee viidiyoo waraabu sireerra taa'ee malee eenyuutu isa waraaba? Isaa sila dheerina isaa sana eenyu isa waraaba? Silkii fixaa. Asliin maashaallah anuu jala dhaabbadhee madura. Waaw. Hangisee hundi jedhuma dhaabbachaan oolu.